qophaa'ee si eega dhufee si galee akkaawuntii qopheesse jechuudha. Eenyutu sin shuumate? Ummanni yoom daakuudhaaf rakkate? Ummanni yoom zayitiif rakkate? Barka biraa hafee ummata mana tokko keessaa buqqa'e bar qubsiisuu hin dandeettan bar mallaqni keessa osoo miliyoona 10 qopheessite bar abbaan kiyya sangaa meeqa qaba? Hoolaa meeqa qaba? Oorruu isaa ta boqqolloo ta dinnichaa ta garbuu ta mishingaadha tanat irraa isin irraa faca'ee irraa gubatee irraa manca'eetiin jedhe deebisuuf hin dandeettan yookaan ummata san hunda dhaabuudhaa miti. Mallaqni isin guurtan ummanni karakkate ka dheebote waan birooti. Bakka rafee ka'uu dheebote. Akka duraa gabbahee sa'a 8tti gabbahee oorruu isaa naannayatee ol deebuu dheebote ummanni. Halkan yoo beela'e manaa bayaniitiin cabsatanii nyaachuu hin danda'an ummanni ka beela'e kana beela'ee jechuudha. Si galee ka beela'e kana beela'e ummanni ka dheebote kana dheebote ummanni. Dandeettanii ummata keessaa bayuu. Eega boojitan eega lakki nuti riphee lolaa miti dhukaasee jiraataadha. Booji'aadha eegattan ka boojitan naannoo boojitan san qubachuu warri qaamaan maqaa Oromootiin bosona jirtan. Boojinaan bakka boojite maal godhuu keessaa baata naannoo san. Booji'ama ummata kan kee wajji. Dhaabadhuuti booji'am maal? Akkuma Jawaar Mohammad jedheetiin jedhe lubbuun daa'ima rimaa ji'a 9 ka garaa jiruutii fi anaallee takkaa jedhe. Booji'ama ummata kan kee waliin dhaabadhu. Inni maal inni lubbuun akka Haacaaluun jedheetiin jedhe osoo hadha jiraate Haacaaluun kana dhagahu bagaan jiraatin Haacaaluun. Bagaan jiraatin bagaa kana dhagahin. Si galee bagaa kana dhagahin Aliyyii Cirriidha. Bagaa kana dhagahin Taaddee Birruu. Inni galee bagaa kana dhagahin Waaqoo Guutuu. Bagaa kana dhagahin Jaarraa Abbaa Gadaadha jechuudha. Sula hadha osoo isaan jiraataniitiin jedhan yoo tana xiyyiitii takkaan hunda isaanii of keessaa yaasan. Hadha gantuudhaa fi yartuudhaa fi bitamtuudhaa fi gurgurattuun kaabineen hattuun bichaan jechuudha. Hundi isii jechuudha biyya keessa walgeette dhiinni haadha tiyyaa maqaa dhabee dhiinni haadha tiyyaa galata dhabee ummaan tiyya karaa gubbatti gogorrii taatee ilmoo buusu jirti karaa irratti. Kanaaf warri qarqaarsaa gadi yaatanillee namni sin shuumatan jiru namni sin qaxaratan jiru. Sheekiin jedhanillee jiru qeesiin jedhanillee jiru. Qarqaarta taanaan daakuu matatti baadhattee herreega gootee birrii guurtee waliin feetu karaa giiftiitiin guuri feetu karaa kaaniin guuri wannummaan isin laqam gaggootaniif hin jiru. Ciradhaa diyaasboora warra yoo leenjii darbee leenjii akka hagamitti akka bahe hin beekne nuti garuuyyuu kana booda ani isiniif hin cadhisu. Kana booda ani isiniif hin cadhisu. Herreega iskiriinshuutii gootanii kaaftanii fiddanii laal kaaftanii fiddanii kan baaftan hunda jechuudha. Qat gootanii kaaftanii fiddanii hagana baase hagana guure shee ebelutti kenne shee ebelutu naannoo kana geessa jedhee narraa fuudha jettee as fidda malee hushushii miisenjaraatii fi telegiraamaan jirtu kana booda wallaahi akkaawuntii kana narra gubdan malee ani isin hin dhiisu. Hin jiru kana booda neeba eenyu kashuumame hin jiru. Akkas taanaani hundi isaa bakka arsii keessaa waa tanaan mootiin si wallagga keessaa waa tanaan mootiin si walla soofa sii bitama mana keessatti. Dhalataa wallaggaa bicha wallagga gargaaraa jira moo dhalataa arsii bicha arsii gargaaraa jira? Dhalataa arsii bicha arsii gargaaraa jira moo dhalataa wallaggaa bicha wallagga gargaaraa jira? Hin jiru wanni akkasii. Oromoo kutaa 11tu gargaaraa jira si gaafachuun qabna jechuudha. Eessa akka geessite? Hafe kana booda wal gowwoomsuu walloon irratti hafe. Wal gowwoomsuu waa'ee wallaggaa irratti hafe. Wal gowwoomsuu waa'ee salaalee irratti hafe. Wal gowwoomsuun waa'ee uummata hargee irratti hafe. Wal gowwoomsuun uummata shirkaa kaasiin dura irratti hafe. Makiinaa bitattaniirtan, soofaa bitattaniirtan, jaartii fuutaniirtan, ispoonsara baafattanii, firii fi isaa baafattanii, Dubaayin garmaamtaniirtan. Inaf kana booda qimamiin mana madaamii ta'a isin kolaaftan hin jirtu. Diyaasbooraan kana booda isin qubatti naxxanii keessaa gadi kittaamtanii jirtu. Tiraa kadhiibee fayyaalessi kiyya dhufee leenca darbaa leenci sun hagama gata hin beeku. Iluu leenca darbee Maarqoos taasisaatiin leenca darbee. Mee du'aa godhiif abbo rabbiin dabalee sittaa kennu ammallee dabalee kenna inni. Abbo rabbii dabalee sittaa kennu yuunivarsiitii kan dabalee sittaa kennu dabalee kenna inni. Mallaqni isaa eessa akka gahe hin beeku gaaf kan deemee tiraa kadhiiba taa'e. Nyaatee garaa keessaa hin qabu. Kapchiinoo takkitti dhugee sandawiishi nyaatee deemee tiraa kadhiiba ammallee. Ammallee gaaf kaan wallagga keessaa waa ta'anii Oromoo sagalee taana uummanni beelahee uummanni dura qubachuu qaba uummanni qubsiifnee kaanee achi booda deebinee sagalee taana meet uummanni shirkaa mallaqa guurtanii kaatanii eessa geessitan deebitanii maa sagaleen ta'inaa uummata san. Maaf deebitanii sagaleen ta'inaa ishii mallaqa guurtanii kaatanii miti erga mallaqa guurtanii uummata beelaa baaftanii qubsiiftanii maaf deebitanii sagaleen ta'inaa eessa geettan eessa dhattan. Qarbiitam dhadhan hallayyaatamtu isin nyaate. Ishi mallaqa guurtanii akkuma amma jedhaa jirtan kana uummanni beela qaba waan ta'eef bishaan haayilaandiidha buufnee geessuufii qabnaa jettan. Eega bishaan haayilaandii buuftanii geessuufii qabdan
eega geessitanii ummata dheebuu baaftanii booda maa sagalee hin ta'ina. Meeti sagaleen isin taatan achi as waa'ee ummata shirkaa namni dubbate jira. Ayyoo shirkaa deebiteerti manatti. Yallam kana booda hin jiru. Abjuudha. Akka abjuutitti ilaala. Akka abjuutitti. Baaba Nuraddiin si'ee nuti si shoomee birrii guurtee ati. Haadha faate ana gaafii kanatti ta'e ummata kanaaf sagalee ta'uun lagitti. No sagalee mallaqaan taataa qoy. Nafi mee dhiifama walaa ana kanumatti gaafadhaani. Ani hushushii karaa namni keessaa hushush jedhu sanillee akka hin beekne na beekna. No dhaggeeffadhaan. Hushushii namni karaa keessaatiin hushush jedhullee akka hushush hin jenne na beekna. Daareekti masitti waan hin balleessite illee. Uummanni kun mallaqa dheebote uummanni yoomitti buqqa'ee yoomitti akkaawuntii qopheessitanii yoomitti koreen qophooftee yoomitti kadaakuu geessu kazayitii geessu qophaa'ee yoomitti makiinaan qophaa'ee yoomitti shufeerri qophaa'e. Ilaala faate wanni ati beekuu qabdu ani kana hundarraa bilisa waan ati amma haasoftu kanarraa. Akkuma nama tokkotti sagalee osoo ta'aa jirru akkaawuntiin qophaa'ee jiraa jedhan. Akkaawuntiin amma warra gastii nutti ol seenetu nuun jedha. Anama kiyya sitti haasaa jira. Akkaawuntiin garaagaraa jiraachuun beeyne ture. Amma akkaawuntiin qophaa'ee jira jennaan mee namoota akkaawuntiin qophaa'een san nutti fidaa jedheeni mucayyoo maahii jedhamtu takka bakka ummataa jirti laayivii seentee ummatallee nu argisiiftee akkaawuntiin qophaa'ee jira. Hawaasa naannoo saniitu namoota sadiin kana filate. Anallee itti dabalanii Sheekh Ibrahim, Sheekh Abdii fi ana bakka tokkotti ummatuma naannoo santu nu filatee jette. Akkaawuntiin kun seera qabeessa. Ummata jalatti hidhattee suuraa kaatee jechuudha. Amala anama kiyya sitti maa jira. Akkas ta'anillee Itoophiyaa yoo jiraadhe bar ummata jala dhaqee suuraan ka'a bar viidiyoon waraaba ummata biratti. Maal ta'an yaa laayifii fidanii haadha faate laayifii fidanii taaptaap godhaadhaa ture. Kaa jechuun kaa ummata bar anillee Itoophiyaa osoo jiraadhe deemee dhaqeetiin naannoo kiyya waan ta'eef bara kiiloomeetira muraasa narraa fagaata deemee dhaqee suuraa jalattiin kaa ummata jalatti akkaawuntiin ni bana jechuudha. Anamma sa'a tokko sirriitti dhageeffadhe haadha faate. Walubannee. Ummata keenya tokkummaadhaan yoo waliin dhaabbannellee waliin dhaabbanne gargaaruu qabna taanaan gargaarree sagalee qofa ta'uu barbaanna taanaan sagalee taanee rakkoon jira taanaan rakkoo san walii himne tokkummaadhaan waliin tarkaanfatutu nurraa eegama malee an asii siqee kun ati achi naqee kun wal dura dhaabbachuun wanni nuu ta'u tokkollee hin jiru adeemsallee miti kana dhaabuu qabna eenyullee yoo ta'e eenyullee anaas yoo ta'e kabiraallee yoo ta'e walumaa galatti. Akkaawuntii biraa ka qophaa'e kana qanima san dhaga'an. Yoo dhaga'u maal jedhe namni tokko akkaawuntiin qophaa'ee jira garee leemmanii fi Eeliyaas hin dursamuu jedha. Akkaawuntiin Haaji Gabii ka qophaa'ee jira jalqaballee isaantu eegalee achirratti haguuramuu naan jennaan never ever jedheen. Haaji Gabiin nama tokkochi. Namni tokkochi immoo akkaawuntii dhuunfarratti ummata kana gargaara jedhee qaama dhibbaatamalleen haa qindaa'u mallaqni akkaawuntii nama sanneerti irratti gale uguramuu danda'a jedheen. Walumaa galatti yoo barbaachisaa ta'e Haaji Gabii fuudhaa qaamota ummanni filate sanitti dabala akkaataa saniin hin gargaarra. Dursa ka dursu siyaasa kamuu keessaa baane lubbuu namoota kanaa haa baraaru. Nyaata bishaan waan isaan barbaachisu arjentii waan ta'e akkaatama kanaan nuti mallaqa isaaniitti irratti hin dabarse akka darbu hin goona. Sagaleen taanaaf jenne mana nuuraa kaargoo jedhamu keessatti akka gargaaramu godhee jechuudha. Siigalee mallaqa namoonni hedduun illee nu arjoomanii bakka risiitiin jirutti bakka akkaawuntii namoota sadii jirutti akka gargaaramu goonee jirraa jechuudha. Risiitiin baay'een na bira jira garuu risiitiin osoo naan ergamin ka ergamin jira. Kan ammootu isteetimentii baankii baasisuudhaan mirkaneeffachuun ni danda'ama. Istiil mallaqni sun baafamee ummata biran geeffamne waan si ajaa'ibu. Eessa dhaqanii? Hin baafamne istiila gammaan baafamne namoonni sadiin walitti dhufanii bakka rakkoon jiru silaa mallaqa kana fuudhanii deemanii dhaqaniitiin waan silaa godhamuu fi qabu godhaniimi birriin takka hin baane. Look amma gaafiif deebii godhee fi'an Ibraahimis Abdis mucayyoollee Haji Ibraahimii fi onnoo birallee dhaqee mallaqni amma namoonni biraa arjoomanii jiranii buusaa gonoo faallee waan silaa barbaachisu godhaa jira. Mucayyoon kanaan jette laal. Hawaasni gariin illee mootu ollatti
deemee jira. Nuti mootu hawaasni kun bakka tokko qofatti miti ka jiru bakka bakkatti jira. Gargaarsi kun walgayaa hin jiru. Eega walgayaa hin jiran mallaqni kun 50 haa taatu 100 haa taatu kaayyoon nuti mallaqa kana walitti qabaa jirruuf haa namni gargaaramuufi baasaa ergaafi jedhee sagaleellee keessan qabeefii jira. Ani gaafa sagalee ta'u onnee kiyyarraa haa ummannumti inumaa'u ijoolleen keenya ka Oromoof Oromiyaa ka naannoo san jiru dhalataan naannoo sanii godinaalee Oromiyaa 11 akka nu birmataniif waamichallee waan narraa eeggamu gochuu danda'a malee waan narraan eeggamne gochuus hin danda'u. Dhimma akkaawuntiitiin wal qabatee akkaawuntii dhuunfaa laxxafadheetii miti ka gargaarsisaa ture. Warri akkaawuntii san irra gale hawaasa filatame jedhanii jiran mallaqni irra gale Osaame qaasoita Nuraddiin gaafii si gaafadha. Uummata san maaltu buqqise? Amma uummata kana jinni naa buqqisu namni haa buqqisu qaamni Akkamiin birrii guurtaree nama uummata buqqiseeyyuu kan dubbanne kan sodaattu akkamiin birrii uummataa guurtati? Lamni itti faraama. Inu waan dursuu qabu hojjechuu qabna moo waan hin dursine hojjenna? Himaa dubbatta yoo hin himne borulleen buqa yookaan maal bu'aasii qaba akkanumaan dhufattee yoo guurte birri himaa nama buqqise sanitti himaa likkii itti himaa akkasitti dubbatte qarshii guurte sappoorti goota dhokataa dho'isaa yoo guurte akkuma sirka dhagaisii himaa dhagayaboo qarqaarsa sirka akkana osoo dho'isanii milishaa fi warri ganda keessa deemu kaabineen birrii nyaattee fitte jechuun uummata bira hin gahin har'a dho'isaa irra dibaa yooti oofte mootummaa ini mujette boru birrii san geessuu hin dandeettu obboleesso. Dhugaa walii himaa deemna jechuu barbaade akkasii walii himaa deema irra dibaan oofina. Mootummaan sodaatanii waan rakkina uummanni qabu ni sodaatanii ofii mallaqni ni guurama. Sodaachuu dhabuu miti. Ani ka ilaale saayidiin ani itti ilaalee fi saayidiin amma iiluun jedhaa jiru garagara. Ayyee amma mallaqni amma guurre kun uummata qe'eesaatitti ni deebisaa yoo mallaqa guuran uummanni qe'eesaatitti ni deebi'a kana booda garbummaan Oromoo irraa ni dhaabatti kan muka jala dhalu ni dhaabataa jettanii haasa'utti jirtan jechuudha. Akkas jedheellee yaaduu hin amanus nama sanitti amanuullee miti. Ani nama buqqa'e kana halkan tokkooyyuu jabaadha. Eega lubbuu isaa baraaranii booda mirga isaanillee mootummaa biyyaa gaafachuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaaf ka federaalaallee sagalee walitti dhufanii sagalee ta'anii maali sababni uummanni kun bakka kanaa buqqa'eef jedhanii mirga isaa gaafatan. Yoo amma akkanumatti biyyoota garaagaraa irraa ka'iyyuu nu taate uummata kanaaf kallattii furmaataa ta'uu dandeenya. Achi uummata kana yoo waan gargaarre taate uummanni kun yoo lubbuun darban boroo har'aa gana awwaalle boroo gana awwaalle jedhanii yoo dubban saayikooloojikaalii akka nama haatiif abbaan irraa dhumuu tokkotti nama iji imimmaanii garaan madaa tokko yoo danda'ame hin gargaaraniif. Yoo dadhabame akka hin gargaaramne gochuuf taakkoo gochuun hin barbaachisu jechuu barbaadeeti. Anis akka ilma dhalataa Oromoo tokkotti. Kanaafuu gargaarsi itti fufuu qabaa sababni himamuu hin qabudha. Gargaarsi kun ta'uu ka qabu ilaaf ilaameen ka biyya keessa jiruu fi ka biyya ambaa ka gargaarullee dubartii fi dhiirrillee walitti dhufuun waan itti amaname gochuu danda'uudha qaba. Yoo wal dura ka dhaabbatamu taate gargaarsaa miti wanni kun hunduu akkanumatti hafee cal'ifamee uummanni kun gaafa waan nyaatu dhabe maal akka ta'u mootu walumaan laallaa jechuudha. Siigalee ani yoo danda'ame waliin taanii waliin tarkaanfachuu yoo dadhabame immoo cal'isu akka uummanni sun dhumu karas illeen ima dhumu garanalleen ima dhumu jidduutti ka miidhamaa jiru hawwataaf abboota keenya. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e mirga uummata keenyaa mootummaa biyya san jiruu fi ka naannoo gaafachuu. Ilu waan jette qabda. Nadi babaran. Jedhaan amma mormu sin immoo hojii amma cabcaabii lamaanii beekta. Amma duuba deebi'e waan Oromoo kanneen akka lashilashee argite. Asiin dura dubbiin ta'eeti gargaarsa uummata eessaati kaa ustaas raayyaa irra guuraniitiin raayyaa ustaas raayyaa irra guurame jedhan tokko. Gargaarsa bakka Oromoo. Mallaqni sun osoo iyyaafatan achitti hafe. As garagalee gargaarsa uummata Wallaggaa tokko sanyiin gadaa tokko booyaa dhaqee ta'uu fi tifuu badee asirraa imimmaan fidhatee jenna. As garagalee amma cubbuun sodaatanii jedhaa baran bari cubbuun sodaachuun hin jiru.
Aboo baaleen qajeelaan geessine boolla qarqaarsa akka baalee madda walaa butti ga'e tokkochi hin jiru. Seeraan geessine. Kun qabatamaan waan lafa jiru jechuudha. Qajeelaan ka dhiyoo gurre tokko qajeelaan geessine. Amma kana maayyuu wanniin baay'atee jira girgirriin hooyi beekon. Ammaa kana. Kanaan uummata ka buqqa'e kan argine bar qarqaarsa qabnaan jedhan bar Ooyi qarqaarsa ani ka dursu kan akka iluutti dhiifama naa godha. Ka dursu sagalee haqa uummataa baasu akka namni biraan buqqaan uummata san deebisnee achi dhaabu malee birriin nu guurre yoo dhugaa dubbanne uummata akka uummataan gootu. Uummata sanii sagalee ta'u nama uummata kana buqqisu addaan baasanii beekanii akka ka biraan buqqaane kana sagalee ta'u malee akkuma birrii maal gootii birriin ati guurtee obbolee guyyaa takkaan nyaachisu. Al tokko bichaa jecha keessa irra dubbadhaan. Maarree gargaarsi kallattiilee garaagaraatiin haa dhaabbatu. Waliin taanee uummata kanaa sagalee taanan waliin nu galcha.